देखिए अखंड जनता jadi हमने कौन देखा था ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha arraas kunoo dhufee arraas waa dubbachuuf arraas dubbachuudhaaf kunoo harka fuune guyyaan arraan tanaas guyyaa akkanaa jennee himuun nutti qaannaan karaa hanaan dhufne hunda keessaniinuu baga wal argine osoon hin dabarree gama qophii xiyyaa isinittiin himaa anis maqaa kiyyaa an warra bahaatii harargeedha biyya gammachuudhaanaaf isin arguun kiyya jaalala keessantu barna keessaa iyyaa intala dabbaalii warra baddannooti maqaan kiyyaa ammoo mustawaliyiiti hafuun qabu anis eebba kitaabaati deemeen dhaqajeen ganamaan ka'eeti irratti hirmaadhe sagantaa har'aati baga dhufte atis azalaan jaarraati keessummoonni keenyaas kan dhiiraa fi dhalaa baga dhuftan koottaa yaa warra jaalalaa osoo tokkon hafin hundinuu wal jala waynuma bareeddan yaaboo maashaa Allah baga keenya hunduu baguma geessanii guyyaan arraan kanaa gammachuu keessanii hedduudhaan gammadee intalli keessanii hundaafuu abbaadhaa ni beektan jaarraanii walaloon to'arra kunoo takkanaati guyyaan arraan tanaas eebba kitaabaati kitaabni kunillee kitaaba seenaati barreessaan kitaabaas barnama addaati na dinqisiiseera hayyummaan isaati kan inni barreessees kitaaba jaarraati jazaa haa kafaluuf mootiin aalamaati Jamaal Ahmad Hayyuu barreessaa kitaabaa beekumsiisaa ifatti mul'iste abjuu bara dibbaa hayyuu akkanaatis beekaanutu qaba ammallee jiraadhu waggaa 100 Ankanaafiin dhufee gammachuun kaleessaa lafa hunda naanna'ee biyya keenya marsaa amma kun ol ba'een dhaamsa koosiif dabarsa hamileedhaan takka madarakiinaaf oomisa hedduu galatoomii Jamaal keenya qaali ammallee beekumsaan nama feete caali daran jajjabaadhu seenaallee xiinxali darajaa kee rabbi haa fuudhu bo'oli yaa qomoo kootiru kaniin an jaalladhu yaa diimaa koo dhaga'i atis dhageeffadhu yaa diimaa koo dhaga'i ammas dhageeffadhu atis gurraacha koo dhaamsa koo hubadhu waan jechuuf deemu sirrinnaaf hubadhu Bakar Waare wajjin Ibroo Shataadhaati Tollobbaan ajjeesan Haamid Ibroodhaati kaayyoo isaanii dhaalee dhaloota yaachisee jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchisee dhiirayyoo dhiira keenyas allaattiin marfachiisee seenaa isaa kanas gamnaatu hubataa gootawwanii gamna gameeyyotaa abukaattoo abbaa mirga qabsaa'otaa yoo jaarraa dubbatan onneen na dhoota ana qofaa miti hedduutu jaalata gaarii malee qabdu kan kee kun addumaa jaarraa abbaa gadaa yaa beessa namaa seenaan kee hedduudha yoom himamee dhumaa way osoo si deesse harmeen marraa lama Sadoo osoon dhaabin qabsoodhaaf of qabdee saba kee qaqqaalii gammeessuu jalqabdee beeloftee dheebottee rakkattee dadhabdee qabsoo bilisummaa akkasiin gadhaabdee way gabrummaan ifnis ni mul'ata dukkana boodaanii obsi yaa lammii koo obsi yaa saba koo finfinnetti wal garra nus bilisummaanii nu jechaa turanii barkeenya hayyoonni hayyuu baay'ees qabna haftee goota keenya seenaa barreessinee dhalootaaf ol keenya hundaafuu kan ta'u fakkeenya dhugaatii kan irraa laallatu dhaloonni boodaati umrii Jamaal kanaa nuuf dheeressi mootii kitaabni kunillee
barnu kitaaba kanallee baruuf eebbiftanii jaalala nuuf qabdan nutti mul'iftanii galatooma amartuu dhiiraa fi dhalaanii hayyuu keenya Jamaal bar gammachiistanii hayyuu keenya Jamaal bar gammachiistanii. Aniyya milee gaalaa baddaa xosinnoo gaalaa goonni keenya jaarraan abbaa fedhe caalaa. Goonni keenya jaarraan abbaa fedhe caalaa kan dhandhamee beekaa bar shankoora aalaa. Akkana siinjaa obboleessi kiyyaa re'ee gama yaatus abiin duraatiyyaa hedduu galatoomii yaa sooressa biyyaa yaadataa Junaydii mucaa saba kiyyaa galata kees galchuu dadhabeetaan iyyaa galata kees galchuu dadhabeetaan iyyaa. Ni beektan gaanamuu seenaa yaadataatii ni dubbadhaarras irra deebi'eeti isaatu awwaale barreeffa jaarraati. Arallee barkunoo akka galataatti kan Jamaal barreesse maqaa yaadataati. Doktor Nasraddiin ammaas kan biraati hedduudha wallaahi galanni isaati hayyuu beekamaadha bar nama dhugaati an hedduun jaalladha akka nam tokkootti osoo lama gootu bu'aarleen isaati. Doktora Kookaalii qaroo ijatiyyaa Nasraddiiniin baana goota saba kiyyaa kan namuu jaallatu xiqqaaf guddaan biyyaa anis siin jaalladha akka lubbuutiyyaa hedduu galatoomi bakkuma jirtutti ati baabaa kiyyaa. Gurra keessan namuu takkanaaf as qaba hayyuu keenya qaalii barreessaa kitaabaa adda baaseen beekaan jiqilee jibba jaalala malee qabdu ati yoomillee jibba seenaan kee gaariin kun bakka guddaa qaba. Hawaasni baay'een kun jaalalatee qaba Jamaal Ahmad hayyuu barreessaa kitaabaa an gammachuu keessaa irranii gaggabaa jara keenya qontaa lafaa ol qaba. Galatooma. Hedduu namatti tolaa kitaabni isaati seenaan babbareedaa kan tolu namatti seenaa babbareedduu hayyoota keenyaati. Haji Bushraadhaa fi ilmaan isaati kan akka Gursaa Ibsaa akka Leencoodhaati Kamaal isaanii Baambar ilmaan isaati. Hangafa gootota jaarraa abbaa gadaa kitaaba isaa garraan garaan na gammada guyyaan har'aan tana beekee anaaf adda. Jaarraa dulgoolamni abbaa xurree sabaa aabaa caadaa qabsoo barsiisaa jalqabaa jannata haa ta'u qoonni kee yaa baabaa akkaan si jaalladhus ragaa rabbiin qabaa yeroo si yaadadhe ijaatu na roobaa. Jaarraa abbaa gadaa gootan qabne fakkii waa'ee isaattiin jira atis kunoo arki baga jettee dhufte ani haflakki. Obboleewwan isaa warra lubbuun jiru isa wajjin qabsoo kan dandamee jiru osoon hin dubbanne arra biran taru abbaa gadaa keenya Abdurazaaq Tiru ammaa hawaasaaf kan hojjechaa jiru. Abdurazaaq Ahmad Hassan ilma Ibroo Shaxaa seenaan kun dheeraadha kaan dubbisaa fixa. Warra lubbuun jiru umrii nuuf dheeressi. Warra lubbuun jiru umrii nuuf dheeressi kan fuula kee deemes jannata dhaalchisi rabbii kiyya guddaa mee na gammachiisi rabbii kiyya guddaa mee na gammachiisi. Jaarraa abbaa gadaa gaafa qabsaawanii namni hin dirqine bar fedha isaatiini saba isaaf quuqama wallaahi dhugaanii rabbi haa qananiisu isa jannataanii ilmaan isaa hundi baga jiraatanii. Jecha kana garraan onneen na dhawata anaafis Ibraahimii dhalata siifis Ibraahimii dhalata Ibraahim keessiree mootummaa ni qabata Ibraahim kiyyaan baal galaafata dhiiga Ibraahim kiyyaa ilmaan Ibraahim keetiif kafalata alii urrii waan hin qabneen galata warri aqlii qabu dubbii ni yaadata sooressa Kookaalii harkatu jannata. Harargee ta'uun koo na gammachiisa bar lagaraan misiilaloonni sooressaa agaree biyyooti bar manni barumsaa seenaan nama naanneessee qarqar nama geessaa galamsa keessallee nama gaddeebisaa achiin Baalee Roobee Jeneraal Hussein Buneetii fi Waaqoo Guutufaa biratti bar haara si galfachiisaa battala bareedaas nama qabachiisaa sooressa Kookaalii seenaan kee si boonsaa bakka guddaa qabdaa onneen hiyya keessaa.
gameessa koo qaalii hiriyaa hin qabne jaarraa kiyya tiruu nuti sin daganne nama akka keetii anoo hin argine jireenya isaa dhiisee kan lubbuu nuuf kenne jireenya isaa dhiisee kan lubbuu nuuf kenne. Akkuma beekamu eega duutiin haftu eega duutii ammoo seenaan babbareedaan akkasirraa haftu sooressa keenyarraa lammii akka hubattu seendubbee gaariidhaan akka yaadatamtu seendubbee gaariidhaan akka yaadatamtu. Hundummaan keessanuu hedduu galatoomaa na waliin kan turtan ilaa hanga ammaa hunduu naaf jiraadhaa waggaa 10,000 an sagantaa kiyyaas xumuruuf hin deema galatoomiin ja'an Jamaal qaalii namaa. Dogongora kiyyaas dhiifama naaf godhaa ilmi namaa hundii bar dogongoraadha yoof kolchaa lammii isiniin jaaladha tasa mucucaallus anuma gorfadha hamma wal agarru nagayaan jiraadha. Namni hundi bitaa ta'e kan gargaaraa jira. Geessu achi irratti isaanitti miti yeroo barbaadanii jechuun boodatti afaati.